Subhanallah lubbuun gaafa rabbiin baase malee hin baatu inni dhugaadha. Obboleessa keenya kana badoo keessatti waa inni ta'e ilaala. Yaa Rabbi kiyyoo nagaan bee nagaan galu nu taasisi. Jalqaba irratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleessi keenya ijoollee Oromooti. Rabbiin ammoo gaafa lubbuu tana beektaa si keessaa baasaa guyyaan kan keetii guyyaan kan kee dhumatee jiraasiin jedhe wanni isaafuu dhaabbatee si daangessu hin jiru. Garuu gaafa guyyaan kan kenne ammoo abada waa hin taatu jechuudha. Subhanallah. Obboleessi keenya kuni akkuma argitan kun ibidda. Ibiddi maalirraa ka'e? Hanbuubarraa ka'e. Miinuma laala akkaataa guggubatee jechuudha. Subhanallah. Osoo qaama isaallee ta'e akkanuma guggubata jechuudha wallaahi. Kuni qaama kuni meeshaadha jedhee ibiddi hin qusatu jechuudha. Akkanuma guggubatee saabata jechuudha. Rabbiin nu haa eegu malee jireenya biyya namaa kana keessatti waa baay'ee nama mudata. Keessafuu ijoollee keenya ijoollee Oromoodha. Ani hin beeku malee badiin illee gaarumni illee akkasuma immoo miidhaan garaagaraalee ijoollee keenya kana irra gaha jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarraa kan argutti jechuudha. Rabbiin nu haa sattaru. Gaazii jechuun ibidda jechuun baay'ee ulfaataadha. Gaazii jechuun hanbuubaa jedhanii warra haruutti hin beekne isa maal jedhamu biyya keenyatti yaa Rabbii kiyya. Maqaa isaanii alaa badeera wallaahi. Walumaa galatti gaazii majettanii akkasuma qabadha. Wanni kun hamaadha. Obboleettii keenya yeroo darbe Rabbi rahmata isii haa godhu waggaa takkaaf baatii meeqa? Baatii jaageetti na fakkaata. Hayaattuu bee namni wallaalee hin jiru jedhee yaadama. Cayoo yamanii jirtu sanii gaazima kana itti dhooyee ajjeese jechuudha. Subhanallah. Rabbi rahmata isii haa godhuufi. Rabbiin nu haa sattaru malee jireenya biyya namaa kana keessatti wanna baay'ee jira jechuudha nama mudatu. Keessafuu ijoollee keenya haarawaa dhufan irratti mudannoo akkanaa kun yeroo baay'ee argama jechuudha. Sababni isaa maal isiniif fakkaate? Akkaataa itti fayyadama isaa hin beekani. Gaaziin kun haala itti fayyadama siistima itti fayyadama qaba. Takkatti ibiddi achiidhaan takkaayyuu gaaziin bakka biraatti hafuura baase taanaan ibiddi asii ati bobeessaa jirtu taanaan nagatti deebisaan hin jiru jechuudha. Rabbiin nama haa eegu. Mana hundaayyuu gaazii jira. Mana hundaayyuu ibidda jira. Ibidda malee dhalli namaa kun nyaatee jiraachuu waan hin dandeenye barbaachisaadha. Akkasuma immoo miidhaa isaallee hedduu ulfaataadha dhugaa dubbachuudha. Rabbi sin haa eegu ijoollee keenya. Ijoollee keenyaan ammoo warroonni haarawaa dhuftan biyya keenyarraa haarawaa dhuftan gaazii kana waan isaa hin beekne ofii hin qabsiisina. Takka yogguu qabsiistanii geessitan ammoo jechuudha cufaa seeraadhaan. Wallaahi sirriitti laalaatiin caqafadhaa dhageeffadhaa takkaayyuu sagalee isaa fooliin gaazii yoo isinitti illee dhufuu baate namni tokko funyaaniidhaan dafee waasuu hin beeku. Fooliin funyaanillee isinitti yoo dhufuu baate sagalee gaazii dhageeffadhaa itti gajjadhaatiin hogguu daladdanii geessitan. Isinimmaan jechuu warrummaan biyya namaa turtanii jechuudha. Gaaziin kun yaa'aa jiraaf yaa'aa hin jiru adda baafadha. Yoo yaa'aa jiraate itti hin qabsiisina. Itti hin dhiyaatina. Waa ittiin qabsiisan meeshaatti ittiin qabsiisan kirbiita ta'e waan garaagaraa kana jechuudha. Irraa fageessa lubbuu teessanillee irraa fagaadha. Lubbuun tun qaaliidha. Biyya namaa kana keessa waa ta'uun hedduu ulfaata dhugaa Rabbi. Amee Rabbiin waliin obboleessi keenya kun osoo akka inni as keessa jiraate akkuma ammis argitan kana guggubee fixa jechuudha. Ka harabarraayi yookiin gaazirraayi wannuma garaagaraa miidhaan garaagaraa jechuudha. Yaani isiniif gala jechee balaan garaagaraa kun jechuudha. Rabbiin nama haa baasu wallaahi biyya keenya nagaan galleetiin nagaan baane warra nagaan galu keessa nu haa oolchu. Amma waa tokko jira ijoolleen keenya yeroo baay'ee gaazii kanaa fi ifaa jechuun elektirika nu jennu san jechuudha. Elektirika kana miidha jechuudha. Maaliidhaaf akkaataa itti fayyadaman waan hin beekneef jechuudha. Ijoolleen keenya baadiyyaa keessaa dhufa anaan dabalatee kan elektirika maayyuu gaazima kanaayyuu aga biyya Arabaa dhufa arganiitu jira jechuudha. Anaan dabalatee jechuudha. Kan biyyatti waa takkaayyuu waan kana hin argine. An dhugaa isin hima seenaa wayii isin taphachiisu waan narra ga'edha. Jalqaba yeroo biyya namaa dhufu kontiraata dhufe. Kontiraata sanii niitiin hedduu na eeddi. Yaani nama osoo hin taane bineensa bira gali. Bineensa bira Rabbiin na qabi. Wallaahi gaafa tokko Rabbiin na baasuudhaafi balbala cuftee na deemte ka alaa keessaan jechuudha. Ka alaa osoo ibiddi si qabate achuma keessa waa taata malee asiif achi socho'uun hin jiru. Niitiin balbala cuftee deemti akkaan jalaan banneedhaaf. Gaafa tokko ifaan qabate waa si ajaa'iburra. Darajaa sadiitu jira. Gubbarra dhali jechuudha. Qoxaarii jechuudha. Yani ifa akka qabsiisaniitiin cufanii kun maali maqaa isaa? Ifa kana girgiddarraa ittiin qabsiistee ittiin cuftu kana walumaa galatti maqaa isaan dagadhee jira. Isa kanatu
yoo jalaallee qabsiiste gubbatti illee hin qabsiifama jechuudha. Tokkochumatu hojjeta jechuudha darajaa irra jechuudha. Ka darajaa irraati ammoo ka mana keessaa guutuu miti. Ana si qabsiisee jennaaniin ka gubbarraa gubate. Ana nama waa hin beekne Arabiffa hin beeku iyyachuu hin beeku osoo iyyadhee namni natti bahu hin jiru. Subhaanallah. Wallahi namni natti bahu hin jiru. Maaliidhaafi mana keessatti natti cufanii alaan balbalne cufama achuma keessa gubadhee hafa malee garri aan sochoo tokko hin jiru. Ifa asiin qabatee gubbarraan dhuka'e. Gubbarraan dhuka'ee aaree jechuudha jechuun bakuura kana ol baasee ifaan jechuudha girgiddarra labee jechuudha. Subhaanallah. Garuu baay'ee hin deemne ifa machi gube malee. Rabbiin kee subhaanahu wa ta'ala miskiinummaa kiyyaadhaaf lubbuma kiyya oolchuudhaafi wallaahi wanna rabbiin kee naa ta'e alhamdulillah. Ifaan kun jechuudha laastikii sanirra darbee girgiddarratti hin qaban. Laastik masan girgiddarra jiru san jechuudha laastik girgiddaa san qofa gubeetuma dhiise jechuudha. Achuma dhaame subhaanallah. Wallaahi achuma ani waa takka illee hin goone. Ani khalas gubadhe as keessa dhumadhe jedhee yaadee ture. Achumatti dhaame subhaanahu wa ta'ala. Rabbiin gaafa si oolchu ammoo akkaataatti si oolchuun hin beektu jechuudha. Gaafa si murteessa ammoo namni afuu dhaabbateetiin isa moruu hin jiru jechuudha. Osoo gaafa ifaasa rabbiin kiyya dandeettii isaatiin quduraa isaatiin narraa dhaamsuu baate anaa miti reeffi kiyyallee biyya galuu hin danda'u. Inumaayyuu hin mudhadhu jechuudha. Maalidha ibiddi akka jiru achi qabata waan ta'eef. Kanaaf ani yeroo sanii afaan hin beeku biyya hin beeku hedduu rakkadhee mana bineensa mana namaa osoo hin taane mana waraabessaa wayii rabbiin nageesse alhamdulillah achi danganni garuu rabbiin kiyyallee alhamdulillah. Kanaaf warri waa hin beekne kun of eeggannoo godhaa keessaafuu warri aramni balbala isin cufte amma wanni akkasiin jira jedhee yaadu. Nu warra duraan dhufee keessaa wanni akkasii sun balbala nama cufanii deemuun eessattillee amma yeroo san rabbiin nama baasu na baase mana alhamdulillah. Osoo laal ibiddi sun qabateeyyuu bilbilachuu hin danda'u. Maali bilbila hin qabu. Subhaanallah cinqeen achi keessa damarse garuu rabbiin galaana rabbii dachaatu nama amma afaan qabadhee fi gara dubbadhu na taasise. Ani garuu duuti kiyyaa achi keessaa hin baase yaadee hin beeku guyyaa takkaayyuu. Garuu gaafa rabbii siif tumse ammoo namni isaaf dhaabbatu hin jiru. Kanaaf warroonni biyyarraa haarawaa dhuftan of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo jabduu godhaa. Lubbuu abbaa eege maal jedhaniiyyuu mammaa kawweettu jira. Walumaa galatti lubbuu keessan irratti hin qoosina. Gaazii irratti, ifaa irratti, meewwanna garaagaraa jechuudha. Ol baatanii waa qulqulleessuu fageenyarraan jechuudha. Laal ijoolleen tokko maal godhan mislaaliidhaan ol kortoodhaa ol baahanii jechuudha. Kortoodhaa ol bahee gubbaa san qulqulleessa arabaa ga'uuf jechuudha. Oduu achirraa waa taate oduu achirraa waa qoftee namni abbaa kanaa siin jedhu hin jiru. Arab nama oguma si ergattuu si baarsite malee wallaahi suma taane si dhukkubeeyyuu ati mariida ati dhukkubsattu illee balbala gasee darbiti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya of eeggannoo godha. Keessaaf warri shamarranii akkasuma warri dhiiraa obboleessa kennaa fi baga rabbi si baasee siin jedha obboleessa kee qaalii malee rabbi hamtuun si bira hin gahini. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa marti keessanuyyuu gaazii ta'ee ifaa ta'ee ibidduma kamirraayyuu rabbiin najaanu haa baasu. Ibidda duniyaatiif taakiraallee rabbiin najaanu haa baasu niin jedha. Waree kiyya oduu keessan irratti guddisee jira. Nagaan na jiraadha nagaan oolaa bulaa siin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh.